Abshaaloo. Akkam jirta? Jirtu. Nagaadhaanii? Mana barumsaa deemaa jirtu si? Mana barumsaa deemaa irraati. Mana barumsaan deemtu moo? Ani har'aa fi deemaa hin jiru. Barattoota keenya miti si. Maaf hin deemtu? Si warra baratee biyya bushu. Been deemna maanni maali gaaffii akkasiisa? Waan inni dhageessettaayi. Anoo sammuun qabu sila yoon baradhes biyyaan bushu deemanii dhaabbadhaa jira. Sirraa beeksisaaf dhuguma. Ani har'aa fi aadatameen jira mana barumsaa irra deemuu hin danda'u. Dhuguma barumsaan deemtu ataadha. Maanni hin deemtu baasaa jirtu. Na aariyaa ni jechaan jira. Maaltu si ariyaa? Maal balleessite? Warri himne. Warri mana fincaanii dhaqee mana fincaanii barsoota dhaqxeedhanii mana gashitee abbaa bidinaan jettee abbaa immoo galeetti immoo sodaadhee bakkee dhaabbachaa jira. Kanumaaf si ariite? Kanumaaf gadi na jetti. Dhiifama maaf hin gaafanne garuu? Dhiifama gaafadhee. Hin dhageessi barsoonni si'aan dhaga'u dhiifama. Hin dhaga'u garuu amala keessa. Hin dhaga'an maaliif mootummaan iyyuu dhiifama nu godhee barsoonni dhiifama nu gochuu dadhaban. Anillee mootummaa maaliif dhiifama gaafadhee. Kana jedhan deemaa jirtu qaasi namoonni barattu. Akka kee miti nuto numa baranna. Maal gootu barattanii? Maal jechuudha isaan? Biyya bushitaa? Biyyaan bush. Jabaadha. Biyya nu bushitu, biyya jijjiirtu, poolisii taatu, nu eeddu. Kanaafuu jabinni isinirraa eegama. Amma barsiistutu ganaa dhufa asirraan dabarte barsiistuuni. Barsiistuudhaaf waa kenneeni. Maal kenni? Dhufa adeeni. Maal kenni taafi? Ijoolleen maal beektii? Isinoo daa'ima ganaa. Maal bartee? Ati guddattee? An guddadheera am ganaa. Yaa rabbi gooftaa. Ani hariiree baaseera isin hariireen qabdanii. Sabboontu wanti guyyaa nuti hin deemname dhimma barumsaa qabu. Isiitti guyyaati. Tu'aal tokko waa isiitti mu jira. Maalitti himtaa? Gaafa barumsaa deemtanii. Fayyaa jira. Si barsiistu. Mi kaardii birrii lamaan haa dabarsime. Kaardii birrii lama? Kosteeti. Ay qumna garachaan jira maaloo mucaa tokkotu miskooliidhaan na agamsiise maalan godharee silaa jireenya keenya. Barsiisaadha mucichi. Barsiisaa maaliiti barataadha waan isaa hojjetaa mootummaa dhadhanii miskoolii natti godhusanii jireenya minaal baataa jiraadhu kan. Ayi isa dhiisime ani kunoo guyyaa meeqa otomaatiin dubbisiniin jira kaleessa hiriyaa koo tokkoon maallaqa kaardii baashanii na erge jedhaniin. Isheenuyyuu naan argine kun aniyyuu sayyuu liqaan ofirraa qaba. Yaada ajaa'ibaa tokko toon ciisuu natti dhufe. Kottu mee ammoo nutti guyyaa ammoo daarekterichi sila mataarra nu ba'a. Dhaggeeffadhu. Dubartiin tokko yoo heerumte carraa abbaa manaa ishee wanti jedhamu jira. Dhiirri tokko yoo fuudhee carraa haadha manaasaa wanti jedhamu wayii jira. Yoo carraa haadha manaatiin yookaan carraa abbaa manaatiin sidii immoo carraa daa'imaa wanti jedhamu jira. Isa immoo yaalaa laata jedheeni. Qumaaraa keessa immoo nyaachuuf nyaatamuun jira mitiire yoo nyaatame yoo nyaatamte yoo. Kana immoo yaaduun keetti sirrii goote dhugaa. Waan hundaafuu obsi meeti qoosaa dhiista fuudhii ni keeti. Fuudhii? Maal jechuudha fuudhii? Al tokko barsiisaa. Barsiistu nagaa keessanii? Nagaadhaa? Jirtu. Dhiifama barsiisa. Isaan barbaadan jiru barsiistuu fa'aa eeggachaa jira. Waa taasifan. Maaliif barbaaddeef shaalu hin ga'u kana booddee dhaggeeffadhu waan ati ittiin barsiistuu kana barbaadduuf hin jirtu isheen barsiistuu atoo kashalabbee karaarraa si galee ari'amteetti miti mana barumsaarraa daandii ishee irraa godhe. Barsiistuu barbaadan. Dubarratti qabdeemsii galee. Barsiistuu barbaadan hin barsiisaa al tokko isaan dubbisu. Dhimmatti ishee barbaadan qabdu sun hin jedhan. Barbaadanii ishee adabanii. Na barbaadan maal akka ta'uuf na barbaadan ari'amteetti tamtii mana barnootaa turra. Waan barbaaduuf tokko iyyuu hin qabu. Karaan deemurratti si arguun barbaadu. Si galee? Eeyyee daandii irraa gorii fi barsiistuu. Maaliif immoo barbaadda? Ati isheen barsiistuu ati kashalabbee. Si galee miti gara kana booddee daandii. Amma garaa ma jabaattanii na ari'atanii barsiistuu. Garaa xiqqoo isin gadisiisuun. Hoggaa dheeraa si obseera si'a baay'ee mallatteessitti deebiteetti. Abbaa kee fidii siin jennaan abbaan koo boruu hin dhukkubaatti. Si galee abbaan kee boruu dhukkubee hin hafte miti hafi bakka hin barbaachistu ati. Si himeera immoo barsiisa. Kanaa booda karaan deemurra sin dhaabbatin. Mana barumsaa san keessatti si arguun barbaadu. Inuma abbaa kee fidis siin jedhami abbaa kee si fidin waan tokko hin barbaadu. Darbee immoo amala kee si ari'e barsiistuu si ari'e miti amala kee komadhu si xopha ari'e si galee. Amala maaliin qaba anuma kanaan booda barsiistuu jechuudha mataa gadi qabadha yoo barbaaddan mataarra na deema yoo barbaaddan ija korra na deema gadi isiniif jedha yoo barbaaddan na dhiita akka harreettuu na dhiita. Garraammiin fakkaatu. Kanaan booda gadi isiniif jedha barsiistuu. Sidee nama soorate akka taasisu. Dhaggeeffadhu gaa kanaan booda jechuudha barsiistuudha mataa gadi isinii qabadheen deema akka barbaaddan na gootu lammatatti hin deebi'uuti ammuma qofa deebisaa yoo barbaaddan akka harreetti na dhiituu dandeessudha barsiistuu kana qofa na deebisaas. Gaafa ba'u ilaali
nama garraamii wayiin fakkaatu amma nama sirriin fakkaatu. Kanuma qofaa deebisaa. Eessattaan isaa deebisaa? Eessatti deebitaa Asii lafa jala gad garaa deebita. dhaqetti deebi'uu dandeessaa? Hin dandeessu. Amala koo sirreeffadheera. Nan sirreeffadha maal ta'anii barsiisu. Waa'een amala kee waggaa meeqa guutuu sitti dadhabdee barsiistuun si faana rakkattee hin kolfitaman boossaaf shaa. Eenyutu muudii qabattaa? Barsiisonni waan beekne sitti fakkaata nama ta'e bakka guddaa gahii jennee obsina malee hin danda'amu waan akkasii. Barsiistu amala koo sirreeffadheera. Maanoraa isin immoo gara namatti jabaattu isin immoo waani. Callis. Mimmaan koraaltanii malee naan gaditanii isin sakkabdoo loo kan agartanii. Akka malee. Deebisa amala koo sirreeffadha deebisa. Dhiigan boossoo ana jettu dhiiga boyilaa. Hin yaadin. Waan xanneen kun maayyummaa akka nama bo'oo godhatu. Dhiiga boyishii. Kan hojjechiisi meeti sammuu kee hojjechiisi. Dhiiga boyilaa. Kana booddee mana barumsaa irra garaa Akka garaan koo deebi'u. dhiiga boyi ija keetiin dhiiga boyi agaati na gubdu. Barsiistuun moo ndoorsisin daandii Karaa kooraan baatu. Daandii irratti Ammumaaf ammumaaf. Daandii. Kan isa hojii dhaabbannee haasofni na ajaa'ibame akka hiriyaa kootti mee kilaasitti hojii. Maan deebisanii barsiisu. Barsiisa. Al tokko barsiisa. Kottu wajjin dhaabbattee naa seeni. Al tokko. Kottu wajjin dhaabbattee naa seeni jedhu. Abshaal. Barsiisa. Sittimne miti sittimne waan hunduma sittimne si biraa deemne miti. Ingaa Abshaal. Barsiisotaaf karaa gadhiisi. Deemi bakka deemati deemi mana barumsaa irraa bayi. Isinin dhagaa. Waa isinitti mufan. Maal natti himte? Barsiistuun keenya isin gara laafessa nan beeka barsiisadha. Anaaf jettee akka isin natti wacaa jirtan nan beeka. Dhugaadha sallee dhugaadha. Idillee dhugaadha. Kanaafuu jechuudha waan fedha ta'u barsiistuun haala sobaami. Barsiistuun haala sobaami. Barsiistuun haala sobaati. Rakkinni hin jiru. Abshaalu ati mee ati Abshaalu akkuma maqaa kee Sammuu qaba. Abshaalaati. Rakkoo barsiisotaa dursee mootummaa dursee sii galesiif. Abbootii qabeenyaa dursee sii galesiif. Warra nuti ijoollee isaanii barsiisnuu fi dursee sii galesiif rakkoon barsiisotaa. Sirriidha sirriidha. Ni Abshaalu. Nama akka kee ariinee mana barumsaa keessaa ariinee eenyutti hafuufi? Amma kanaafuu Eenyutti hafuufiin jedhe. Mangistii ariinee biyya keessaa mangistiin ari'ama taanaan biyyi tokko hin jiraatti Abshaalu. jiraattu. Manni barumsaan si malee hin jiraatti. Barsiisaa malee jiraachuu hin dandeenyu. Hin danda'amu. Kanaafuu barsiisutti kennaati amma ofii keessaniis ittuma jedhaati naasossoba. Ammuma naasossobaati nan deebi'a mana barumsaa. Mana barumsaa bee jiraachuu hin dandeenye. Dhuguma. Biyyaan bushachaa hin jira ammoo tun baratti. Hin bushatamu. Ati immoo sammuu kanaan biyya bichaa addunyaa bulchita. Barsiistu. Maal taateeti? Hiriyaa kee godhattee faana dhaabbattee haasoftaanuma. Maal? Barsiistu. Ati gara Nuti mee uffata namaa ilaallee duuba namaa ilaallee waa baay'ee murteessaa oollan barsiistu. Maaloo seenaa inni natti himee waan inni natti himee barsiistu. Maal godhure? Atisi homaa Abshaaluu irraa garaagarummaa hin qabdu. Akka daa'imaatu hojiin kee. Minaa sugadhuma. Maaltu Miira koo keessaa bahuu hin dandeenye barsiistu. Miira koo na tuqee nuti amma rakkina mucaa kanaa hubachuu hin dandeenye. Maaloo barsiistu. Ila mucaan kun mana barumsaatti haa deemu. Barsiistu. Ila anatu siin jedhe haa deemu. Ila ani ittiin gaafatamu. Si rakkoo cimaatu mudatee jira mucaan kun. Rakkoo cimaa keessa jira. Ila dhaggeeffadhu barsiistu. Ani siif yaadeen malee otoon sitti hime. Otoon sitti hime. Seenaa isaa otoon sitti hime. Jettee bo'aa qajeeltala asfaaltii kanarra. Haadha mana barumsaa. Kanaafuu akka deebi'uuf Haa deebi'u. deebi'u morma koo hin deebi'u. Kanaan dura Barsiistu. lanna dhagayi. Kana dura inni haa deebi'u jettee na kadhatte nan deebisa. Si'a meeqa ol farramsiiseera nin deebisa. Kabaja naaf hin qabu na arrabsa hojii dareen hojjetu hojii manaan hojjetu. Mucaan kun waan gaarii waan hojjete waan fakkeenya barataaf ta'u tokko hin qabu barsiisaan kabaju haasaan isaan Nan beeka nan Kanaaf beeka akka hin inni xumuriin barsiistu nan beeka ala amma garuu mucaan kun rakkoo cimaa keessa jira rakkoo isaa kan immoo ani yoon sitti hime hin gaddita baay'ee barsiistu ani immoo si gaddisiisuu hin barbaadu hin beekta kan immoo kanaaf iyyuu yeroo tokko qofaa tole jedhe haa deebi'u barumsa isaa haa deebi'u barsiistu anatu jedhe haa deebi'u mucaan. maadha mee rakkoo isaa naaf himi. Sabboontu iskiriiptoo koo argiteetta? Hin argine. Iskiriiptoo waan agarreeti? Hin argine. Maani sabboontaa lamaan daree keessatti sitti kenne? Maal jechuu barbaade iskiriiptoo kee natti eegamu? Iskiriiptoo akkasiin kee hin natti jenne. hin laannee siin Sitti jedhe. laadeeramaa sobdaa. Natti hin laannee yoomis hirkaa fuudhu. Sabboontumaa sobdaan kilaasii keessatti sitti kennini alamma. Maaltu na sobsisiisa yoomis hirkaa fuudhaan hirkaa fuuneen?
lafa keessa yaadadhu fi kee lafa keessa wallaalte na gaafatanii iskiriiptoo isaatu si kaareesh maal jechuu barbaadeetu sabboontu ayyoomii fuudhee qoyskiyaati maal yaaddeedha maala yaade maan anarratti na seeteere iskiriiptoo kee yoomii fuudhee akkasitiin yaadinati maalodha maaliif akka seeteere hattuudha siin jedheeraan akkas jechuu keedha kun maal mikinaata maali wal gaafachuun hattuudha waliin jechuudha iskiriiptoo dheenga danarkaa fuutee galte yuunaaf inni beekaan si dhiisee ishee maal jechuu barbaadeetu maal jechuun barbaadeen immoo beektaa kawana jechuu barbaade ahaa sabboontu ati iskiriiptoo sadeen gaddaati etteetiyyuu hamma anaan akkasnaan jechaa hartaare isa waan akkanaa ta'e taasif taari'atiyyuu jirtu isa immoo ati kanumaaf jettee ati dhimma narraa qabda durumaan iyyuu jechuudha ati silayyuu maal yaaddeedha kan na gaafattee fi maa inni rakkin isaa sabboontoon si gaafadha maali naan jettaa isa maal jechuu barbaadde deemi na qabiin kana booda mee dhugaa deemi narraa isayyuu maal jechuu barbaaddii kun Barsiistu. Bahuufin jechaa jira. Anis bahuufin ijoolleetu xiqqoo waa barreeffataa jiru amma isaan xumuran ta'eetiin as taa'e malee. Okay, qabsiisa barreessitee baate? Ani kilaasii xumureera. Ansi ajaa'ibu immoo har'a maaliif laaqana waliin hin nyaanne? Maaf waliin hin nyaanne har'a? Maal argattee? Jechuun si affeeruun barbaada. Mee nyaata barbaadde meenatti waanuma fedhe haa ta'u. Waan gatiin isaa qaali. Mee har'a qoonqoo kee jiifadhu mee? Mee har'a sarpiraayiz godhi mee garaa kee? Waan hin beekne maaltu jira waan haaraa maal argatte? Har'a waan hin beekne nyaatta la. Maaliif yoo jettee afaqeensa nyaachisaarra. Garaa keetti himi haa gammaddu har'a mee sarpiraayizii taate bakka isheenis waggaa meeqa keessatti guyyaa tokko. maa inni rakkin isaa ons gaafadhe rakkina qabaas gaafachuun koo isayyuu akkasaan jettaa sitti mee kana booda moo waan akkasii kana gaafannee maal jechuu barbaadde nan qabiin isayyuu nan Wallolaartuu deemee ati machina irraa erikoo maal labdeef immoo egaa walloltan immoo wal dhaakaa yookaan nanni fachi waliin loleen deemsitti meer dhiisin dhayini dhiisi waliin isayyuu loleen na ilaaltii kun qo'eemi maalidha rakkoon keessan rakkoon kee maal kana booda hiriyummaa makee barbaaduun Ani mee somni keetii fi haasan kee abshaaloodhu manatti caalte dhugaa rabbi. Ati akkuma isaatti bakka inni falama ati kee saaksiin kee hin danda'amu dhuftee wanna daa'imtaa taasiftu wanna hin yaadamne haasoftu. Barsiistu saaksii jette miti. Saaksii jette miti. Ammati mee waanuma dharraatee dhabdee waan gatiin saafaa guddaa ta'e bakka akkuma safara kanaatitti akka naannoo kanaatitti waan gatiin isaa qaalii ta'e jira miti. Waan warra sooressaa nyaatan. Waan akkasiin si affeera laaqana kana yoon sin affeeroo ta'e immoo an barsiisaa boodanaa miti har'a. Ilaa dhuguma annan soba kaawwan sin affeeroo ta'e. Maal jechuu barbaaddeet akkas naan jettaati. Maallaqa guddaan baadhee jira har'a. Hin xumurree isa dhugaa akkoo saartamoo sama sirrii kee saarta. Dhuguma cafaqeen kiisitti baataa jira silaa argitan malee amantaniif cafaqeen baataa jira kiisitti. Maal baasi maan hin ariifachiisin dhugaa. Ay barsiistu. Sarpiraayizii siin godheme piraankiidha. Dhugaa seete biteef barsiisa waan gaarii yoom nyaate beekaa. Maaloo na biraa kiyya. Lakkii maanoo akkanumatti illee akkumatti gammadduuf jedheen malee waan nyaatamu fachu maa inni rakkoon keessan sirma yeroo dhiisi tokko edii koonaa sabna dhiisa sirma yeroo waan ishee arguun barbaadu kana booda ijuma keessi kee baase mee dhugaa sitti meeramoo deemicha kuduraa baqa tole maal ati deemee malee dhiisa facha maal isin maal goote labdeeti maal isin goote ati maal labdee waliin loleen ati maal labdeesiin jedhe tole walloluu dhiisaatii walitti xaraaramaa isin hiriyaadha miti. ani hiriyummaa isheeyyuun barbaadu takka iskiriiptoo kobbadi takka maalti takka natti takka maaluti an kan hiriyummaa isheeyyuun barbaadu abbo maa inni asaadhuma noo ifamni ho'iste haa ta'u maaf shakkita sirma yoo atteettamo attuudhaati attu ergan taanee maaliif of shakkita akkanatti amma sirra deebite attu chaartaa ataati maaluma afaanuma tokko nageessu ija ija keessi kee baase kana booda sitti meeraan maalidha dhiisaa waliin lolinaa malee. sirma ayyaani yeroo keen barbaadu Dhiisaa ati sirii maa jecha. rakkina biraan irraa qabde jechuudha iskiriiptoo qofaaf maa kana ta'an jirtu ati ani iyyuu hiriyummaa kee barbaadu siin jedhe rashii iskiriiptoo qofaafi garuu ati kana hundaa Dhiisaa isin hiriyaa miti hiriyaadha miti isin maa wal loltu dhiisaa waan biraa argan dhiisaa araaramaa. wal gaafachuu waan addaadha ilaamee barsiistu. Haasaan kee dhumu silaayi. Ati mee qoosini dhugaa. Qoosaa keettuu amma kana immoo akka abshaaloon nama raachuun qoosaa keettu immoo fataana godha. Seenuun kan argitee qormaataan baasaa jiruudhaan kun. Barsiistu. Waa'ee qormaataa dhiisi meetu waa'ee qormaataa dhiisi.
Ani kan hin jedhu. Mucattiin duuriyyeedha misuma sirrii garuu. Ariinuun jedhe manu yoo ari'amtee hoo. Abshaaloo. Tole maal haasa'aa ammoo. Dhiisi immoo dhiisi qoy dhiisi innoo rakkoon qabu minnoo haa teessum namni gadheenis hin badduum mee amma deemeen buna dhugee dhufamee xiqqoo ishee mataa na dhukkubaa irra barsiistu atis immoo qabsiisa kee xumursiifadhu kottu anoo silayyuu bahaan jira barsiistu jedhi bakka barsiistu jedhi mee jedhi barsiistu nuni waan meeqa duune jedhi barsiistu bakka. Bakka namichi kunis maraateera jechuudha. Ani araarichi mayyuu hin barbaadu. Isheen immoo rakkina biraan irraa qabdi waan ta'eef wal agarra. Anu sitti naraaramu badii maal fakkaatti kun? Maal taate ijoollee kun immoo maa wal nyaatti har'a? Echi. Kottu mee diiku kottu. Kiriyeen. Ati maal hojjetta bakkee kana keessa kilaasiin teessuun siin jedhee mani. Kilaasii galaaraan barsiisa. Kilaasii galaa irtaa? Kilaasii deemaara. Akkamii abshaaloo waamii kottu. Abshaaloon eessa jira? Abshaaloo ufee. Amma sitti nima dhaqiitii abshaaloo waamii kottu. Deemee waamii kottu. Duuriyyee. Deemin siin jedhe. Deemi been. Ana barsiisaa booda dafi deemee waamii kottu. Fiigi. Ana barsiisaa boodanaa dhagoo yoomsuu barbaade barsiistuu dhiifama naa gaafadhaa. Ani birrii naa kenne jedhee maallaqa naa kenne jedhee ani sagalan waaqa galateeffataa deema achii olee. Wayi naaf shaaloo. Yookiin na xari'ama yookiin si xari'ama kun isa dhumaati. Abshaaloo. Deebitee mana barumsaatti? Deebi'eera. Deebitee? Hin deebi'a. Ati immoo barsiisaan maaf akkasitti barbaadaara? Barsiisaan na barbaadaara. Barsiisaa boodanaa qooda kee jechuudha na reebe mana. Maal gootanii barsiisaa garuu kan akkatti si barbaadu? Maal gootanii garooti? Maalin godhee? Maalan beekaan akkas godhataara laal anayyoo jechuudha. Aarii keenyatti fakkaate akkasitti na dha'e. Maal gooteen garuu? Waa gootu malee akkas ta'aara ama barsiisaan. Maaluma gooteen hin jedhan? Dhageessita waan jedhe waan dubbate qabaasitti. Garuu egaan xiqqoos qeen booda akkasitti gaafa dhageeffadhu qarshii jedhee waraqata natti kenne. Qarshii? Qarshii jedhee waraqata natti kenne waan akkasii haasaara. Garuu ani egaa siqee naga'e. Waayee abshaaloo ana abshaaloo nyaatamtee gaamma. Maaluma goote? Akkas gootee deebite miti gara mana barumsaatti. Qarshii kennitee fidedha. Axxee waamta la barsiisichumayyuu. Axxee waamta. Surmaayyuu moo? Maali? Ammayyuu ol si erguu danda'a beekamu. Maalan godhe sitti fakkaata. Maal goote? Mana barumsaatti na deebisiisaa dhedheen birrii fakkeessa waraqata itti kenna. Kana egaa hojiin kee. Isaan booda birrii na waaqessee na faarsee na deebise. Amma akka waraqata ta'ee barree fakkaata. Nagashuuf manatti nagashuuf. Waraqata keessa gootee deebite kanaaf si barbaadaara. Garuu akkasii ta'aa jiru kanaan ol si erguu danda'a. Kanaaf ani manatti waan si gashuu natti fakkaatu oluma si erga natti fakkaatu. Ol si erguu danda'a waan ta'aaru. Waan inni ta'aaru. Salphaadha. Salphaadha. Amma salphaadha. Amma san bira irratti jechuufi. Maal si goota? Atiyyaa si maal goota? Maal nabdan? Maal taatan? Maanii barsiistu sheetoof waan sheetii yoo lafa kaatee yoo narkutti iskiriiptoo anoo gaafadheen naan calliseeruma. Qalama koona duraa fuute naan jette mini attuu naan jette anattuu lamoo. Si jalaa fuute? Maaliif fuuteet? Yoon fuudhe barsiistuu sheetu sobee akkas naan jedhaani. An dirqamaa fuuteettas hin jedheera. Akkanumatti of fakkeetii rakkina biraa yoo qabaatte ni mattu. Sammuu asis gaabbattanii wal lolaa jirtu. Misini galaa jira. Wajjin irra dhaabattee jilbifadhu lameen keetiyyuu. Maaliif wal loltu isin dubartoota miti waliin dubattanii? Jilbifadhu. Lameen keetu jilbifadhu asnatti naaseen jilbifadhu siin jedhu. Maaleen si godhe an barsiistu of ishiitiif. Usii jilbifadhu. Callis jilbifadhu. Yoo biraa sillemeen hiriyaami akkamitti wal loltuun jedhe himan. Ol jedhe maalin mana gaddaa miti kan dhufte ol jedhattis qabadhu qabi gurra ishee qabatis gurra ishee si. Qabi gurra ishee qabatis gurra ishee. Na ilaali kaammoo sammuu taa'iti. Gurra walii qabadhu siin jedhe waltan si buusa. Qabi gurra ishee michi harka lamaanii. Isin hiriyoota miti maaliif wal loltu? Barsiistuu beekana nukkubsaa artiin. Sittaami yaa hora giftiki si adaba artiin adabamaa jirtu lameen keetu sukkum jabeessi sukkum. Obbo akkasitti na nukkubsaa artiin. Dhiisaa hin gaa maal darbatta?
waliin darbatee ka'ichisu wal taraaramaan. Toon isin ilaalu isin hiriyoota lamaanii yeroo baay'ee yeroo isin waliin deemtanii darbu. Kana booda wal loltanii keessan nageenya ittiin walammadhu. Kana booda waliin lolinaa dhageessanii wal loltanii keessan nageenya isinitti mura. Isin hiriyoota lamaanii. Fuudhamee barsiiftaan waan ittiin barreeffatu. Callisii kaammaa araaramtee kaatee achi as nattaasuuf taate. Horii kun iskirtoo kana fudhu. Fudhadhu waliin lolinaa. Waan nama qabaadhe yoo rakkattan immoo kottaa nagaa kadhaa malee wal loluu keessa rakkaa hin agarre. Isinii galee dhaqaa walammadhaa deemaa toon isin laalu. Deemaa. Bukoowwan. Naftee. Barsiisaa. Abshaal. Owwaadhu maal gadi dhugamtaa? Maal gadi dhugamtaa Rakkina owwaadhu? jira barsiisaa maal taatan? Maal jettaa sayyuu? Ija hanan ija bobaasuu qabu situ ija bobaasaa jira Abshaal. Situ ija bobaa maal goona ree? Maal goona? Maalan godhee? An barsiisaa miti akkamitti muudinatti qabattaati? Akkamitti akkamatti yaaddee Abshaal akka waan beeknetti isan si yaadu akkamitti muudinatti qabattaati? Maa yoo muudii sitti qabadhee maalan godhe barsiisa? Yooma muudii qabadhee kana caalaa muudii maal qabata? Maaloodhaan jedhee Abshaaloon natti kennite kun maalidha? Maalidha? Wayyoo barsiisaa wayyoo. Dogoggoreen dhugaa. Dogoggoreeni? Dhugaa dogoggoreen. Kana sitti kenneen. Wayyoo ani mee sammuun kun maaliif alma tokko akkas? Maal dogoggortee? Maal dogoggortee? Barsiistuu dhiifama naaf gaafa dhaattee natti barreessitee natti kenne taa'ati. Waa biraa fakkeessiteetu. Ani moo sammuun koo moo guggugaa wayiidha. Hiriyaa kottan kennuuf ture kana mucaa kotti kenneen. Dogoggortee Abshaal. Dogoggoree sitti kenneen. Dhugaa dheennan malee kana barsiistuu dhiifama naa gaafadha. Mucaa hiriyoota kottan kennuuf ture. Eenyudha mucaan isaa edii kotti kennuuf ture. Isatti kennuuf turte. Isatti kenneen barsiistutti kennee dogoggore malee akkana sitti kennuuf miti dhugaa maal barsiisaa akkamittiin dogoggoraan. Isa miti ani maali? Gowwaama wayi miti amma. Natti dhagaame akkamitti dogoggoree laata? Maqaa koon narra baam. Abshaaloo. Maqaa koon narra baa jechuudha. Isa maali? Dogoggoreeni. Kana dhagaa. Dogoggortee ta'u. Dogoggoreen dhugaa. Dogoggortee ta'u. Rakkoon qabu. Ol bukkee gore laa. Ol bukkee tureeni utuu hin beekin warqaa isinitti kenne malee isiniif kana caala. Haa ta'u gaa Abshaala. Dogoggortee Abshaala. Rakkoon qabu Abshaala. Tokko dogoggoriin jiraata. Yes ilmaanni beektaa Abshaalu. Qaxalee mucaati ati. Siigalee miti. Akkamittiin dogoggoreedha man akkamitti ol bukkee ture. Rakkoon qabu Abshaalu. Ati mee qaxalee namaati. Dhugaadha. Qaxalee namaati ati mee. Dhiifama nan kaasaa man. Annan kaasaa. Rakkoon qabu Abshaal. Yeroon amma dubbadhe si gaddisiiseeraa laata. Xiqqoo isheen gaddisiistaniiru. Dhiifama naan gootu. Xiqqoo isheen sitti aareen jiraan. Akkamittiin ana aarsitu sin barsiisa. Dhiifama naa godhime. Yaa si aarsu. Namni dogoggoraam. Yaa dogoggorullee natti dogoggore laas ammaa Sitti keessatti. dogoggore. Arraba kanatu gaa ariifateetu xiqqoo sana dogoggorsa. Rakkina qabu. Natti hin qabamiin egaa. Yoon si gaddisiise qaxalee mucaa. Haa ta'u. Qaxalee wal jala si jalaa darbite malee hin beektaati baga. Jabaadhu dhiifama ishee. Akkasa ta'u. Deddeebi'e mee'atti. Nan dogoggoraan himee. Egaa haa ta'u gaammaa ta'u. Waliigalleerra miti deebi'eera. Waliigalleerra galatoome Abshaalu. Yoon si gaddisiise qofa dhiifama naa godhi garaa keerra. Rakkinni hin jiru. Garaa koorraa dhiifama sinii godheera. Haa ta'u Abshaalu. Hin ariifatinaa ammoo. Inni ariifadhu mani. Maaliifi an ariifadhin dogoggore. Yaa. Isin barsiisaadha waan ta'eef immoo yoo ariifattan gariira mitiire. Eeyyee. Kanaafidha. Abshaalu. Jiraadhume. Akkina qabu. Jiraadhu Abshaalu. Galatamaa ka. Haa ta'u. Haa ta'u gaa. Jiraadhume. Dhiifama. Na gammachiiste hafe. Qoome ammas mucaan kun yeroo lammaffaa na gooyyomsuu dandeessi garuu maal miila nan gooyyomsiti. Ay Abshaalu maamakkoo maqaa ishee. Ammas moo Abshaalu yeroo lammaffaa moo Abshaalu waraqata jijjiirta. Abshaalu kot as deebi'in jedhe. Kot isin jedhe Abshaalu gassaa kan. Ammas moo Abshaalu. Maal barsiisa? Ammas waraqata Barsiisa amma nan dogoggoree. hin dogoggortee Abshaalu ammas. Duraan amma dogoggoreeni kana qofan qaba laa fudhaa lakama. Kanuma qofan qaba fudhaa. Qarshii kudhan Abshaalu. Qarshii kudhan natti kennita Abshaalu. Annan bade sin argadha ammoo sin argadha. Qarshii kudhan natti kennite miti. Ina al shakil. Al tokko. Jirtu sin. Jirra. Yoomitti immoo walitti haaramtanii jedhaman. Maal jechuu barbaadde? Namni waa'ee keessan haasa'aara. Waa'een keessa mooraa mana barumsaa kana keessa guutee jira. Hiriyootaaf hiriyoota wal lolee jedhanii hundumtu odeessaa jiru. Sababa kee dhabettanii? Argitan hojii keessa isa banaan jettan. Hojii keera naan jettaa? Isa iyyuu kunoo suuraa baasiin kaasanii dhula. Hojii keera dhugaa kun hundi. Sirriitti ilaalaa. Ila sabboontuun jedhan
ijoollee maal jettiini? Narree bi akka buufatta lafarra naannessee mataa rukuteen joonjessee itti gadi lafatti gad rukutee awwaalchi ishee bor ta'uu ni naafu jechaa turte. As qabee akka buufatta reebeetti dubbattee dha mishee. Ani moo yoomin akkas jedhe an akkasin jedhe. Anatu akkas jedhe malee. Akkasitti hidhattee ijoolletti battee sayyuu. Yoomin akkas jedhe Abshaagaan. Jettee taa dhageen. Isa isheen waa shan jettee narree bakka daa'imaatti asii fachi qabeetti akka sangaattan reebeetti akkas godhee reebeetti. Maal isin? Angaaba isa mataan beekaa akkas jechaaru namtu akkas hin jenneeti. Ageessee Maal? baalabbee shamarran lamaan Shamarran. Bashaatuu fi sabboontu akkas wal gochaa turan akkas Walolama? addaa qabeen dadhabee Walolani? walolanii bichaa moo akkas ilaala wal sukkuumaa turan Hiriyaa miti isaanii. hiriyaa turani ana addaan qabeen dadhabe Isaan booda barsiistuu bira deemaniiru wal himatanii. wal himatanii barsiistuu bira deemanii turan wal sukkuumaa turan. Harrachuudha. Utuu namni wal lolanii baay'inatti wal haaran. Lola namaatu hin argine wal haaran. Lola namaatu hin argine. Maal Utuun seexana argeera kan ta'e. jaalattu Dhugaa rabbi arguun narra ture. arguun irra ture Gargar qabdeet hin balleessite. Walitti nattooti. maal jedhee walitti naqadha hiriyaadha silaa Amma har'aa nama wal loluun arguureen. Atilee carraa qabdi agarteetta dhugaa rabbi. loluma arguuf akkasitti onnee taa'e Akkasan godha. walitti naqee barbaada Walitti naqa. walitti naqda Yooman akkas jedhan. Anaan jecha hartaan hojii kee akka ta'e hunda isaa hubatte. Mee dhugaa jedhu hojii koodha? Hojii koodha? Hin jenne yooman akkas jedhe. Jenne. Sabboontaa akkas Eebra kan sodaatee barsiisatti himate. Isheenatti machuu dhattee naan ani si badhe. Sodaatee haxxee himatte. Na sodaatee haxxee na himatte jenneeti. Atoo atis akkas jetteedhaan na dhagee ilaalaan gisanii. Ani iskiribitoo tokko si gaafadhee na uffaa keetiif oduu ooliste. Na sodaatee jenneeti. Na sodaatee xeemattee jette. Ani immoo akkas hin jenne jettee gaachuma godhadhati immoo sababa keedha kan hundi. Kan baasii qotti reebi kan baasii Maaloodha? qotti al tokko. Maaloodha? Wal lolaa maaloo wal lolaa. Maaloo wal lolaa maaloo. I got